kilo dall'alto, 6 kilo galla. Hmm. Eh, Kun sagalee yaadiitti deeggarsa hawaasa Oromoo Suulaa magaalaa Suusidii fulbaana eh, 5 bara 2020 qopheesse. Bakka hundi keessanuu guyyaa inshallah. kanaa keessan baga keessan baga gammaddan isin jechuu barbaada. Yaadachiisi warroonni carraa qabnaayyuu abbaan gadaa waan hin jirreef warroonni dhiiraa akka dandeettanii gara deddeebi'aa. Isaan kaasuu saantateen ture duraanuu waliin callisee. Warroonni dhiiraa akka dandeettanii gara deddeebi'aa galatooma. Abdurrazaaq Hasan Toolaa gara namoota Diboona yookaan Abdurrazaaq Hasan Toolaa. Sagantaa keenyaa isinii ibsuun barbaada. Sagantaa keenya qabaa hawaasa keenya simachuudhaan baga nagaan dhuftan jenneerra. Itti aansee simannaa hawaasa artiistootaa fi keessummaa kabajaa qabna. Itti aansee eebba manguddootii sanitti aansuudhaan sirba tokkummaa tokko qabna. Sana booda yaadannoo sammuu qabsaa'otaan booda achitti aansee obbo Diriirsaa Ilmoo dhaloota hawaasa Oromoo isaanii taasifna. Sanatti aansuudhaan nama kolfaan isin bohaarsuuf keessaa qabna. Callaa Caccan armanu keessa jira jechuudha. Itti aansuudhaan sirba qabsoo tokko qabna. Sana booda walaloo Dubree Sabboontuu Jeelaan Caalbaasii dhumarratti sagantaa bashannanaati. Haalaan bashannantuu rearrangement wanta godhamee jira. Artiistoonni keenya haga isin sagantaa kaawwan jalaa fixaniif hin qophoofna. Sagantaa kaan jalaa fixaanuun jedhanii jiranii akkasitti quba wal qabaannaa jechaadha. Kanaaf qajeelumaaniin gara sagantaatti seenaa. Sagantaa keenya jalqabuudhaaf warroonni qophii addee Najaat simachuuf qophooftan yeroo tokko qophaa'a warri naannoo kana jirtan. Galatooma yaadachiisa fudhanneerra.
Eh, eh, diriirsaa gartaa? Diriirsaa la. Tole rakkoo teeknikaan mudateef gochaa jirra. Kallattimaa addee Najaa Hamisaa hawaasa Oromoo Suudaan simannaa taasifamaa fi hundi keessatti yeroo akka nu simachaa kabajaadhaan isin gaafata. Addee Najaa Hamzaa dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qaban keessattuu biyya Ameerikaa keessa taa'uudhaan dubartoota Oromoo gahee guddaa qaban keessaa nama tokko kan taate addee Najaa Hamzaa nu gidduutti argamti. Ummata Siwilaandiidhaan simannaa loowwan deemsifamaa fi addee Najaa Hamzaa asitti argamuu keetiif baay'ee galatoomi si jaalannaa bara baraan jiraadhu umrii dheeraa Rabbi si haa jiraachisu. Qabsoo maallisa qabsoo dubartoota Oromoo biyya alaa kan taate addee Najaa Hamzaa ibadu jedhee waan isii dubbachuuf dhiqoo yeroo dheeraa durraa fudhataa namni isii hin beekne hin jiru. Namni kun nama dubartummaan osoo gadi hin qabin biyya alaa kana keessatti qabsoo Oromootiif osoo yeroo takka hin kennin yeroo ofii fuul taayimii qabsoo Oromoo irratti dabarsuudhaan dhaloota qubee kan taate addee Najaa Hamzaa nu jidduutti waan argamtuuf kabajaa fi ulfina guddaa ummata magaalaa Siwilaandii fi naannoo isheetiin isin gaafannaa addee Najaa Hamzaa baay'ee galatoomi nu jidduu argamu keetii jennaa ulfaata. Hamilee deessisaa kaa. Galatoomii qeerroo waa hundaa ofumaa godhee hedduu galatoomi jennaani kanatti aansee eebba manguddooti. Eebba manguddootti aansinee faaruu qabna jechuudha. Kanaafuu manguddoonni eebbaan nuu banan nu keessatti abbaa gadaatu argamu. Abbaan gadaa gara waltajjiitti naasimadha. Abbaa gadaa. Obbo Dhugaasaa. Obbo Dhugaasaa. Obbo Dhugaasaa. Obbo Mustafaa. Obbo Mustafaa Sheekadir. Addee Ganamee gara waltajjiitti kootaa. Haadhaanaa Ummaa kootaa. Ufala. Mee harka tokko biyya tokko ol kaanee waaqaa kadhannu kadhannu waaqa waan ta'eef mee rabbii kadhannaa ol kaanee waaqaa kadhannu rabbii jedhee ol kaanu akkasumas immoo marti keenyayyuu yoo wal kumannee jiraanne walii dhiifama haa goonu marti keessanuu walii dhiifama godhaa dhiifama jedhaa walii dhiifama. Dhiifama godhaa walii gootanii waan nagaa yoo bulchi nagaa yoo bulchi.
biyya keenya nagaa godhu. Oromoo nagaa himachiisu. Diinni Oromoo haa cabu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Wallaalaa naa beeku. Beekaa nu haa bulchu. Xiqqaa nu haa guddisu. Guddaa nu haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Qotate haa quufu. Anore antifate haa oolu. Annagadate haa buufatu. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Maseenaa deechu. Deeshu naa taa'u. Biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Biyya abbootii kabajamaa keessatti mee waan nagaa nu haa kennu. Mee gooftaan nagaa nu haa kennu. Waan keessa kana hundumaa yaada Oromoo rakkataa jiru kana rakkina Oromoo qabu kana hundumaa mee rabbitti kennanne an danda'u rabbi tokkicha bichaadhaan rabbitti kennanne mee yaa rabbati nuu dhaga'i mee yaa rabbati nuu dhaga'i mee yaa waaqati nuu dhaga'i mee rakkina keenya kanaati yaa rabbi nu singee jedhi nurraa dhaabi mee imimmaan bo'aa jiru kana yaa rabbati nurraa dhaabi ati nagaa nuu kennu biyya keenya nagaa godhu xiqqaa keenya nuu guddisi guddaa keenya nuu bulchi ani jedhee waan haa jedhu gadaan gabbina gadaan quufaa gabbina. بسم الله الرحمن الرحيم ربي نجح النبوة نجح النواوج أرومو نما تبتة أبارك ربي نهاجو نما دلقتة جبوا أبارك ربي نهاجو تقوما أفانيتي من تقوما دلق عرب أرومو كيسة هذا قاسو جيل لبيتي نجف ساجي ربي ساجفسو كيرتي نربي نرها آسو أرومو ربي أجر تاني أولهاجو متاكي نربي أولهاجو ربي صلاة مالي نما صلاة أجر تينا من كبر ربي تينا كبر مالي nama nu gabbar rukun agar tayi rabbi sanu rajafsu irre tena rabbi rahawchu irre dina rabbi jalat hajafsu rabbi afa wali gala nu hatasisu nama dalaga da wali gala rabbi nu hatasisu nam yo dalaga da wali gala woni rakkon nu mujat tunju rabbi rakkon jala hajafsu ore nu be sahaba lesu fun jala hadibu khayli nu tasaqabu am tunu rabbi tahagalchu allahumma salli ala muhammad wa ala Ayah tu naga bayar aslinya. Besok kerana guna waktu itu bagai Rabbi naga nisibide. Buku tamale dalam bicara seram berkata naga boleh tu rubide naga nisabdan wagal tu. Rabbi gambacuran nisabdan wagal tu. Warna karan era gunda waktu naga Rabbi wagal tu. Kaso orang tanah naga orang nanti jadi orang gargar je akan tibaun. Yeroo dheertuu keessatti gaarraa tana guyyaa duraa waan ta'eef naannoo kanatti hedduu nama gammachiisa. Warra gartee woboo tana gargaaree bakka ga'u rabbi nu haa godhu. Guyyaan kun guyyaa duraa nu haa ta'u. Fuuldura gartee warra waa tasaa haaromfatee gartee gargaarsa isaaniitti immoo rabbi nu haa godhu. San rabbi nu haa godhu. Haasida balaa rabbi nurraa haa qabu. Woboo leenca rabbi haa godhu. Rabbi leenca haa godhu. Nutis warra isaaniitti arjoomu rabbi nu haa godhu. Warra keeshamii gartee achi haaru miti warra isaaniitti isaan bira dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Fuulduratti nu haa oofu. Fuulduratti nu haa oofu. Walii nu haa galchu. Alaa nu haa galchu. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربي تقول وعبدو. نجون تنقلم. أكارا تنقل يبان. أنا حاجة تقوها نقوم. إجي حاجة تقانو هاتا. بيان حاجة تقانو هاتا. حرا تقوها دين. كبين حاجة تقوها وقت تنال أبن. ولا ولي أرجع من هاقول ولا ولي نفة من هاقول سبب الجالة من هاقول سبب والناس ربي نقولين بهي من هاجو تقوم باك ربي هاتم أرد أن يقول ربي نهاتم إمسو تكنو هاقول ولا تتبت نواهقب سمي سمي نواهقب تيجان نورباد نواهقب حركان نورباد حركان نواهقب وبوتين لنت مورا من كايرب هذا ملكين نورا مسكين نورا أوتين أمة بالسوق خير حتى حاكا يوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Oromoo mee hundi keessanuu akka wal qabadha akka tokko ta'an. Rabbi tokko nu haa godhu. Rabbi tokko nu haa godhu. Tokkummaa yoo jiraate waan baay'ee jira. Uduu tokkummaa qabaannee hundi kennaa uummanni xiqqoonni walii galtee waan qabduuf haadha gurri faarfamu ka warra xiqqoo saniiti. Kenna hoo guddaa taane tokkummaa nu haa kennu Rabbi. Mee tokkummaa nu haa kennu. Tokko yoo taane
diina naannoo uummata keenyaa baay'ee bitu sannii nuuf jala deebisuu dandeenya. Rabbi tokko nu haa godhu. Yoo tokko taane homaa dhabnu warroota nuuf jedhanii mukatti badanii hidda mukaa nyaatanii baala nyaatanii uummata keenya bilisoomsifnee uummata keenya tokkummaan tokko taanee biyya keenya dhuunfannee biyya keenya guddifnee guddajanii muka keessa jiranii uummata isa hundi keenya akka yaadannu nu haa godhu. Yaa Rabbi namni nu keessaa Oromoo ta'anii bitamanii illee baay'ee jiru. Mee Rabbi Oromummaa isaanii illee haa ibsu. Mee beekanii uf beekanii gara Oromoo akka deeban isaanii illee Rabbi isaanii haa ibsu. Walii gallee hundi keenya akka aadaa galu walii gallee diina jala akka galu Rabbi nu haa godhu. Warroota muka jiru san hundi keenya gara ayyaanee akka gargaaru Rabbi nu haa gargaaru. Kanaaf waan isa haa gargaaru. Ayee galatoomaa jedhaa manguddoota hamileedhaan naasibadhaan keessa. Manguddoonni keenya galatoomaa jennaani bakki manguddoon hin jirre yaadni manguddoo keessa hin jirre ni dhaabu. Kanaaf hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Kana taasisuudhaan faaruu alaabaa qabnaa. Galatoomaa. Yaadachiisa qabnaa waan akkanaa kanaaf
qeerroo bakka bu'aa fuulduraa kana bakka buufata jechuudha. Oromoo jirtu. Aliyoo maayikii kana qabu iyyi na godhaa beektanii waan sun ayyisiisa. Amma garuu sanii fi miti warri laayifii naannaa diriirsa laayifii haa dabarsanii fedhe because namoonni burjaajiin garaagaraa uummata keessatti uumameeti uummanni naannaa kanaa like waan biraatu akkuma beekamu diinni bakka maraa jira nu keessa jira waan kana information hin taane uummataa kennuudhaan akka uummanni manattaaf godhamaa jira kanaaf waan keessaa nu ga'eef annaawunsa godhuu barbaanne kanaaf namoonni mana jiran osoo akka hordofan laayivii dabarsitanii warri naannaa kanaa feesbuukii naannaa kanaa qabdan laayivii akka dabarsisan barbaannee turre. Ready? Yaa Oromoon naannoo Asiyuulaandii jirtan woboo tumsuun mirga keessan dirqama keessan malee namni woboo qarshii 1,000 tumsi 2,000 tumsi 200 tumsi jedhee dirqama sirra kaa'eeru hin jiru. Kun dirqama namummaa dirqama Oromummaa ofii kan keetii fudhattu waan ta'eef namni naannaa kan jirtan hundinuu burjaajii fi kijibni naannaa keessa qe'ee keessa deemuun odeeffamaaru kijiba waan ta'eef koottaa waan jiru hordofaa ofii argaa waan humna keessaniif waan dandeettaniin woboo gaachana qabsoo bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromoo kan ta'e woboo keenya haa gargaarru akkasuma konsertii qabnaa konsertii kanas gatiin seensaa 100 kun beekamaadha. Namni woboo tumsuu hin dandeenye konsertii irratti hirmaatee bashannanee taphataa buluu galuu danda'a. Dirqama hin qabdan kanaaf dirqama daalaara 1,000 jedhameera jettanii warri manatti haftanii karanumaan akka dhageettanii dhuftaniif kabajaa uummata as keessa jiruutiin isin dabarsinaa keessattuu warri naannama kana jiraattan qarshii 1,000 jedhameera jettanii mana haftaniif koottaatii sagantaa jiru irratti hirmaadhaa waan jiruuf ilaalaa ofii hordofaa jechuu barbaannaa. Woboo tumsuun dirqama Oromummaa kenna malee dirqama namni walirra kaayuu miti. Kanaaf koottaa jennaa galatoomaa ulfaadhaa. Yaadachiisa mana keenyaa keessamee hedduu galatoom jennaani warri 1,000 kenne fedhiidhaan waraanni sadarkaa qabaame. Humna darbatamaa jira, humna jajjabee jira, warra miilaatu jira. Akkasii nuun cuftinuu warra miilaati. Warri 1,000 kenne sun humna darbatamaa fi humna jajjabee. Kanaafuu fuulduratti humna darbatamaa fi jajjabee mana kanaaf ni beeksifna. Ammaaf ammootuyyuu otoma isaan hin beekin warra 1,000 kenne saniif galatoomaa hamilee laa kennaaf yeroo waraanni sadarkaa qaba. Kana warra waraanaatiif dhiisaa sanitti dabruun dura yaadannoo sammuu qabsaa'ota keenyaaf goona. Yeroo kana goonu ammoo as keessa nu keessa warra kaleessa dirree turan har'a ammootuyyuu waliin as jirantu jira jechuudha. Kanaafuu namoota kana hunda yaamuu hin danda'u. Namootuma 5 tokko yaamaa yoon ani yaame namoonni 5 sun gara nanaa baatan jechuudha. Obbo Dhugaasaa, Obbo Daadhii, Obbo Gammachuu, Obbo Diriirsaa, Obbo Gammachuu lama Gammachuu lamaan koota. Hamileedhaan naasimadhaa please. Gammachuu haala jiru saniif illee seeni jedhaan yeroo tokko. Gammachuu tokko haala jiraa seeni jedhaani. Dhiifama dubartoota keessaa namni qabsaa'ota keessa duraan jiraatee haala aanaa jedhanii ummaa koota ammallee. Biiftuu. Garatti koota. Tole qabsaa'ota durii kan har'a ammoo qaamaan nu keessa jiran galatoomaa jechuun hin barbaada. Wanta galatoomaa naa jedhaani. Yaadannoo sammuu kana ammootuyyuu an ofii taasisuurra jarri osoo dubbatanii irra gaariidha. Kanaaf gabaabsaatii deeqaa takka keessa nuuf taasises. Tole galatoomaa walgahii irraa silaa beekamtuudha. Walgahii tumsa wobooti. Kanuma gahaan hammaa jira deebinaa galatoomaa.
mee ogutaka ummanni keenya kabajaa yaadannoo jaalala wareegamanii yeroo takka yaadannoo sammuudhaa nu lafaa kaatanii kana jechuun wareegamtoota yeroo dheeraa fincila Oromoo osoo qabsoo waraana bilisummaa Oromoo dhaaba sirnaa hin qabaatinillee Oromoo erga gabroomee guyyaa tokkollee fincila garaagaraa haasuu dhiifne achirraa eegalee hamma amma wareegama qeeroo fogoo wareegama sabboontota Oromoo ga'u hundinuu wareegamummaa jaama jechuudha. Kanaafuu yaadannoo wareegamtoota mee daqiiqaa takka yaadannoo sammuu onnoo haa isinii jenna jechuudha. Tole gataa. Tole gaa kanatti aansinee gabaabumatti asumaan dhaamsa keenya fixannaa guyyaa darraa beekamaadha. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya kan naannoo birarraa qaxxaamuranii dhufanis galata guddaa qabdu baga nagaan dhuftan jennaa. Akkasumas dubbii himtuun adda bilisummaa Oromoo yookaan gogoodha. Obboleettiin teenya adde Najaat Hamzaadha. Baga nagaan dhuftee oguta kamee harka dhuudhaaf isin jenna. Kanatti aansuudhaan arranta nagaa naannoon kuni naannoo Arjaadha. Isinuma beeknaa akkuma dur ogaa rakkoo uummata Oromootiif isin gaafanne nu gammachiiftame arrallee akkanuma gammachiiftan barbaannaa galanni keessan bilisummaadha. Hatti aanuu haalli yeroo ammaan kana jajjabaadha. Uummanni Oromoo wal jabeeffadhaa, wal qabadhaa, Oromoo wal malee homaan qabu. Waan biraa nama biraa qabnaa, dhaaba biraa qabnaa, mootummaa biraa nutumsa jettanii wanni eeggatan hin jirtu. Wal jabeeffadhaa, waraana keessan jabeeffadhaa, keessan tolfadhaa, jaarmoota wal jaaraa hanga bilisummaatti akka waldoo haa hiriiruun isin gaafadhaa galatoomaan jechuudha. Hayyee galatooma qabsaa'ota durii kabajaadhaan naateessaa obbo Diriirsaan asumannaaf qabsaa'ota kaawwan naateessaa. Ulfaadhaa jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan obbo Diriirsaan dura taa'aa hawaasa Oromoo Suudaan akkasumas immoo qabsaa kaleessa dirree waraanaa ture miidhaa qabsoo maal akka taate warra qaamaan keessa turetu beekaa jechuudha. Sanis gabaabsee nu ibsee akkasumas adde Najaatii fi hawaasa kanaaf haasawa.